Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan daawwattoota keenya oduu gammachiisaa qabadhee isinii dhufeetiin jira. Akkaataa telegiraamiidhaaf paakeejii bittan, imoo qofaaf waan bittan akkamitti sooshaal meediyaa hunda fayyaduu danda'a isa jedhudha jechuudha. Kanaaf isa duriitiin waladda inni kun jechuudha. Inni durii Biidnet VPN dha. Biidnet VPN keessaa haqaa namoonni qabdan keessaa haqaa san ka caalu tattaaffii kan qabu daqiiqaa tokko osoo hin gahin ka hojjetu kan waan takka ciqicciqii hin qabne santu jira jechuudha. Innis maal yoo jettan aappii tokko isin barbaachisaa aappii kana argaa jirtan jechuudha. Teermi tuunel ka jedhu kana okkee jettan jechuudha. Isarra tuqattanii aappiin kun akkaan faayidaa qaba, akkaan bu'aa qaba. Aappii kana namoonni hin qabne gadi buufadhaa. Aappii ajaa'ibaati. Daddaffiidhaan waan dalaguudha jechuudha. Jalqaba kana nuufidha jechuudha. Aappiin kun akkuma asirratti agartan kana teermi tuunel ka jedhu haaluma amma argaa jirtaniin anamma fakkeenyaaf maalin bitadhee jira paakeejii waasaappiin bitadhee jira jechuudha. Waasaappii fi telegiraamii qofa na fayyada jechuudha. Kun akkuma agartan alaabaa biyyaa ofirraa qaba. Warreen waasaappiidhaaf qofa bittan, imoo qofaaf bittan, takkaawu immoo telegiraamii qofaaf bittan anamma waa lamaa fi kana nan bitee telegiraamiidhaa fi waasaappiidha. Telegiraamii amma isun Itoophiyaadha. Ani Itoophiyaan jiraadha jechuudha. Waasaappii irratti gadhaadha. Eeganaa kan gubbaa irratti agartan auto select server ka jedhu irra kaa'achuu qabdan jechuudha. Eeganaa daataa bantanii saffisumaan daataa banattanii qubee echiin daataa irratti ba'uu qaba jechuudha. Qubee haa guddaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana hin turu start gootan yeroo start tuqattan osoo hin turin diimaa naannessa jechuudha. Osoo hin turre geengoo diimaa kana ni gartanii diimaa kana naannessee fidee wal qunnamsiisa. Eeganaa saffisaan osoo hin turre akka Biidnet VPN hin turu namas hin cinqu. Kun aappii baay'ee bareedaadha jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkuma amma argaa jirtan kana connect jedhee jira jechuudha. Kunooti hojjetee jira jechuudha. Aappii paakeejiin an bitadhe telegiraamii fi waasaappii qofaa fi ammoo garuu kudhanii oliif na fayyaduu danda'a. Eegana irraa deebisan jechuudha. Amma hojjeteera jechuudha. Ani amma paakeejii feesbuukaa hin qabu. Feesbuukaa wantoota barbaade hunda fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Amma kan argaa jirtan asirratti feesbuukiidha jechuudha. Kun feesbuukiidha. Feesbuukii kana sirriitti hojjechuu ni danda'a jechuudha. Akkuma amma asirratti argaa jirtan kana kunooti. Angaruu feesbuukii hin binne maaliif aappii ammaa fayyadamuudhaan tooftaa teekinooloojii adda addaatti fayyadamuudhaan teekinooloojii amma bahee kana dhaqqabadhaa itti fayyadamaa. Wantoota sooshaal meediyaa tokkoof bittan kalamaaf bittan telegiraamii fi waasaappii qofaaf waan bitame paakeejii kana akka hunda hojjetu nu gochuu danda'a. Egaa daawwattoota keenya wanni walii dhaamnu walirraa dabarfachuudhaan inni hojjetu walirraa hin dabarfatinaa. Gadi buusuu qabdan kan silkii kanaaf ta'u gadi buuftan. Aappiin tokko silkii hundaaf hin ta'u. Maquma isaa seerchii asirra gootanii pileestoorii keessan irratti seerchii gochuudhaan pileestoorii keessa seenuu qabdan jechuudha. Pileestoorii irraa gadi buusa. Yoo walirraa dabarfattan isiniin hojjetu apdeet isiniin jedha jechuudha. Kan silkii kanaa ta'u kan moobaayila kanaaf ta'u gadi buusuu qabdanii isiniin jenna daawwattoota keenya. Warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godhaa. Viidiyoo kana immoo laayikii fi koommenti sheerii nuuf godhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.